Egaa ka asirraa hubadhaa kun ka biyya alaati. Viintoo gizee bittan ka biyya keessaatii fi ka biyya alaa waan jedhamu tokkotu jira jechuudha hordoftoota kiyya. Kanaafuu gatiin isaa tokko miti jechuu barbaadeeti sirriitti isinitti agarsiisaa jiruufillee akka isin addaan baafattanii fi jechuudha. Jira gosa hedduu jechuudha. Fakkeenyaaf kanaan adda baafadhaa kanatu bareeda. Alnuur ka jedhu kun baay'ee akka bareeda jechuudha hordoftoota kiyya. Akkana ta'ee kaartoonii diimaa tokko gosa hedduu jira. Abbaa saddeetii kana keessa tokkoffaan isaa kana jechuudha. Isinii galee alnuurii kana jechuudha. Kuuwwan gatiin isaallee walitti hin dhufu garaagarummaa qarshii 300 akkas garaagarummaa qaba. Kuni ka irraa bareedaati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtanii hordoftoota kiyya jaalatamuu fi kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii. Alaamanni saanamni keessan nagaa isiniin jedha. Warroonni biyya alaa jirtanis warroonni biyya keessa jirtanis hundi keessanuu bakka jirtanitti nageenyi keessan nagaa qabu isiniin jecha. Egaa hordoftoota kiyya waan haarawaa qabadhee dhufeetiin jira. Haga dhufa viidiyoo kanaatti na waliin turuudhaan viidiyoo mootu erga laaltanii geessitan laayikii gochuu hin dagatinaa. Qofaa miti yaada qeeqa keessanillee barreessaa. Gaafillee qabaattan bakki isaa handuuqa koomentii sun isinuma eeggata jechuudha. Viidiyoo tokko laaltanii yoo geessitan yaada viidiyoo san keessatti qabdan akkasumallee mootu hanqinna isaa akkasumas waan isinitti tolellee jiraate gaafillee yoo isin jiraate bakka sanitti kaa'u mirga keessan jechuudha. Ana sun ta'e YouTube illee isin eeyyameera waan ta'eef bakka saanduqa koomentii sanitti yaada muraada keessan guutuu achi kaa'u hin dagatinaa isin jecha. Egaa waan haarawaa qabadhee dhufeetiin jira hordoftoota kiyya namoonni barbaadan maatii keessan sarpiraayiz gochuu dandeettanii. Maashaallah tabaarakallaa rabbiin hunda keenya baga jalbultii ramadaanaatiin ittiin nu ga'e ittiin isin ga'e isin jedha hundi keessanuu jechuudha. Egaa meeshaa haarawaa kana mootu maal akka ta'e wajjumaan kan laallu ta'a viidiyoo kanaan gadhumaatti ilaaluu hin dagatinaa. Laayikii sheerii gochuullee hin dagatinaa namoonni meeshaa barbaadan ordarii godhadha. Akkasumallee mootu yaada muraada keessan barreessa. Biizii ta'urraa kan ka'e viidiyoon nama baay'ee na bira jira waan ta'eef haasawa hin baay'isu kallattii maan gara viidiyootti deema. Isin immoo hanga dhumaan waliin turuu hin dagatinaa yaadaaf qeeqa keessan bakka saanduqa koomentii akkuma isin jedha barreessa. Mee walumaan gara viidiyootti deemna. Egaa hordoftoota kiyya jaalatamuu fi kabajamoo meeshaa haarawaa qabadhee dhufeetiin jira diqqoo galgala irraa horaabutti jira. Yoo isinitti illee dukkanaa'ee dhiifama isin jecha kunoo diriyaa isin hedduu takka jaalattanii fi hedduu takka eeggataa jirtan baay'inaan kunoo galcheetiin jira filannoo keessan irratti hundaa'uudhaan jechuudha hordoftoota kiyya. As biratti immoo saamunaallee jira, zayitiin jira, wanti baxabaxamu kun maal jettaniin isin. Egaa kunoo inni kuni ka biyya alaatiif ka biyya keessaa waan jedhamutu jira kun ka biyya alaati. Akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Duraan ani gizee qarshii 350 beekaa ture amma tokkichi isaa qarshii 500 jechuudha hordoftoota kiyya biyya keessaatii fi ka biyya alaa garaagarummaa qaba kun ka alaati. Akka hubattan abdiin qaba. Kan amma bitu hundi isaatu kun ka alaati jechuudha hordoftoota kiyya ni argitan jedheeti yaada. Maa'onni kana namni barbaadan rakabootii faa kana kunu rakabootii faa amma inni ibsine diizaayinii isaa adda addummaa qaba. Egaa akkasii kun as biramootu wanni kun jira feermuuziin kun leetira 2 maashaallah bakka baay'eetti argamu malee jechuudha. Rakabootiin abbaa gadaa kana malamaa jira. Zayitii kaartoonii baay'ee jira. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoo kana isinumatti agarsiisuuf haga tokko waa tokko isiniin jechuu barbaadeeti. Malee addaan hin baafne kana maata walitti jira meeshaan kuni. Bidirimsi kanarrallee waan isinitti himuu qaba. Teemirarrallee waan isinitti himuu qaba. Saniif viidiyoo akkanumatti walitti qabee godhe kun ka argitan kun zayitiidha hordoftoota kiyya. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoo kana kanin godhee waan isin hubachiisuu fi waan isinitti himuu qabu tokko qaba jechuudha. Wanti sun maal irratti xiyyeeffadhaa tokkoffaa teemira irratti itti aansee bidirimsii kanarratti gizee bitattan wanni isin beekuu qabdan isin jedha hordoftoota kiyya kaawwan immoo isin beektanii rakabootii faa kanallee akka sadarkaa qabu isinitti himee jira kanaan dura. Itti aansee mootu kan ammoo haarawuma bitee garuu immoo ka biyya alaatti ka biyya keessaa waan jedhamu jira. Amma kallattimaan gara teemiraatirraa eegala. Isin hanga dhumaatti na waliin turuu hin dagatinaa ammallee isin mul'atu isinitti agarsiisaa kun zayitiidha. As bira viintoon jira. Viintoo kanallee gizee bittan ka biyya alaatii fi ka biyya keessaa qaba banee isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf amma viintoo kana gizee mana keessanii fayyadamtan ta'uu mala. Gizee immoo yeroo kamuu biyya keenya keessaa fi ka biyya alaa garaagarummaa qaba jechuudha gatii irratti. Kun amma ka biyya alaati. Akkuma argaa jirtan kana hordoftoota kiyya namoonni beektan jedheeti yaada warri hin beekne yoo jiraattan. Egaa ka asirraa hubadhaa kun ka biyya alaati. Viintoo gizee bittan ka biyya keessaatii fi ka biyya alaa waan jedhamu tokkotu jira jechuudha hordoftoota kiyya.
Kanaafuu gatiin isaa tokko miti jechuu barbaadeeti sirriitti isinitti agarsiisaa jiruufillee akka isin addaan baafattaniifi jechuudha. Ka biyya keessatti fi biyya alaa gatiin isaa tokko miti. Kaartoonii isaa irrattillee honoo kuni arabiin ka barraa'e akkana kunoo kana fakkaata. Bintoo kana namoonni barbaadan kuni meeshaa nama sadiiti. Bintollee isaan sadiin waan ajajataniif akkanumatti biteef jechuudha kaartoonii guutuu. Kana ka isin hubachiisuu barbaade inni tokko inni biraan mootu teemira jechuudha. Teemiraatti dabarraa jechuudha. Egaa teemira kana naga ammaa ka bitaa jiru ayina lamaan kana. Kuni ka asheeta ka jedhamu ka kiiloo 10 bakka tokko dhufu. Kun immoo ka kiiloo 8 bakka tokkotti dhufu jechuudha. Egaa ka kiiloo 8 kuni gosa hedduu jira. Gosa hedduu jechuudha. Fakkeenyaaf kanaan adda baafadha kanatu bareeda. Alnuur ka jedhu kun baay'ee akka bareeda jechuudha. Hordoftoota kiyya akkana ta'ee kaartoonii diimaa tokko gosa hedduu jira. Abbaa 8 kana keessa tokkoffaan isaa kana jechuudha. Isinii galee alnuurii kana jechuudha. Kuuwwan gatiin isaallee walitti dhufu garaagarummaa qarshii 300 akkas garaagarummaa qaba. Kuni ka irraa bareedaati. Itti aansee allamaan kana ka bitaa jiru kana fakkeenyaaf kana jaaladha jechuudha. Kuni hedduu bareeda. Ilkaan nama dhukkubsu laafaadha. Nama guddaaf ta'e nama kamiifuu jechuudha. Garuu garaagarummaan isaa kuni ishigiin dhufa akkanumatti bakka takkatti dhufa. Gartanii maashaallah. Yoo barbaadan laastikitti kiiloo takkaan isiniif shagamuu danda'a jechuudha. Nama akkasitti ashagee ergaa jira. Teemirummaan isaa maashaallah nama guddaa ilkaan dhukkubsu jechuudha. Kun laafaadha. Kiiloo 10 hedduu akka laafaa namatti tola. Kun kiiloo 10 kun kiiloo 8 ka kiiloo 10 fi kiiloo 8 gatiin isaallee tokko miti. Garuu teemirummaan isaa baay'ee bareeda. Kun laafaa isaa ilkaan nama dhukkubsu. Kuni xiqqoo sanirra jajjabina qaba. Kuuwwan immootu baay'ee ilkaaniif baay'ee badaadha. Akkasumallee dhugaa dubbachuuf kijibuuf fedhu maaliif garaagarummaan isaa jedhee gaafadhu kana fakkeenyaaf 2500 bitaa jirra. Ka akkanaa ta'e kiiloo 8 qabaatee kaartoonii diimaa tokko qarshii 2100 jechuudha. Haga qarshii 2100 suni garaagarummaa 400 maaliif jedhee gize gaafadhu teemirummaan isaa xiraatiin wal taraa jedhani ka kiiloo 8 sanirraa bakka kamuttuu gisee bitattan ofii bitattan namni isinii bite kanaan milkeeffadha alnuurii kana jechuudha. Isinii galee isa kana bitadha isatu bareeda isiniin jedha. Warri mootu wanni jettan asheeta kana bitadha. Asheen walitti wadada namni baay'een kun waan kiilootti adda adda jiruuf kana filata malee teemirnati akka keetti kanatu natti tola jechuudha. Gisee fayyadamullee akkana isiniin jedha. Yoo kun kiiloo hin qabu jettan kiiloo tokkotti isinii raree isinii ashaguu danda'a jechuudha. Hordoftoota kiyyaa haay kama kiiloo 8 yoo jettan kana malee kuuwwan sirrii miti jechuudha. Warra gurgurutu jedha maaliif akka inni garaagarummaa qabaata hin beeku. Garuu garaagarummaa qarshii 400 akkas qaba. Ka diimaa sun qarshii 2100 akkasiin bitama jechuudha. Itti aansee kunoo shaamiziiwwan tanniin maashaallah nama hedduutu ordarii godhatee dheeraa sanniin hin dhabe. Tunis maashaallah tabarakallah baay'ee akka bareeddi furdoodha. Hordoftoota kiyyaa kun garaa isii keessillee laaftoo yeetichi namatti tola. Haarawaa miti kama dhiyooti jechuun halluutu gara piinkii siqa malee akkasii dheeraan sun dhabamee jira ammaa fi ajajee garuu hin dhufne. Kun uffata nama sadiiti isiniin jedheetiin jira. As keessallee bifa garaagaraatiin jirti jechuudha. Shaamizimmaan tunniin diimaa fi kanuma akkasii hordoftoota kiyyaa namoonni barbaadan ordarii godhachuu dandeettanii hawwata keessaniif baay'ee waan kwaalitiidha. Egaa wanni biraa waan isin hubachiisuu barbaade wanni kana birdibsii kanniin isinitti agarsiisa. Teemira akka isinii gad abdiin qabaa hubannoon isinii kennuuf deemu kuni birdibsii kana gisee bitattan wanni isaa laala kiiloo isaa. Anamma tanaan durallee ibsee jira ammallee irra deebi'eetiin isinii ibsa. Kuni kiiloo 12. Kiiloo 12 tuqaa lama yoo siriimaa jechuudha. Agartanii kiiloo 12 ka kiiloo 6tu jira bakka kana. Ka kiiloo 9tu jira. Gatiin isaan hundaatu tokko miti jechuudha. Akkasitti akka hubatan abdiin qaba. Akkanatti yoo wanni laastikii keessa galee taa'u tokkuma fakkaata. Garuu immoo kiiloo isaati irratti hundaa'a maallaqni jechuudha. Kan irra jabaa guddaa tokkoffaati kun kiiloo 12tti bitee fi kana gadi kiiloon 9 jira kiiloon 6 jira. Akkasii hordoftoota kiyyaa gisee bittan garaagarummaa qarshii 1000 ta'uu danda'a. Garaagarummaa qarshii 1500 ta'uu danda'a jechuudha. Kiiloo 9 fi kiiloonni 12 walitti hin dhufu. Kan addaan baafadhaa gisee bitattan. Egaa akkasii isin jira hordoftoota kiyyaa wanti biraa haaroof hin jiru. Feermuuzii kan namoonni barbaadan ordarii godhachuu dandeettanii rakkabootii abbaa gadaa kunoo asirratti addaan hin baasne zayitiillee kana fakkaata. Asii as biratti immoo kunoo wanti dhugamu kun jira. Kuni ka biyya alaati isin jedhee jira. Kanaan ta'ee ka biyya keessa jira gatiin qannas kun garuu tokkicha qarshii 500 jechuudha hordoftoota kiyyaa. Isa kanallee naan jettee jirti. Saamunaa kunoo akkanatti akka argitan kanatti kaartoonillee bitachuu dandeettanii maatii keessanii kana fakkaata diriyaawwan maashaallah. Diriyaa bareeda
namni baay'een orderii godhatee jira. Egaa akkuma argaa jirtan kana erga addaan baasee immoo viidiyoo isinii waraabaa. Yommuu natti hin tolin jedhee viidiyoo kana waraabaa jira yoo biizii ta'e jechuudha. Sanumarraa kan ka'e yoo dhaqqabe hin waraabaa addaan baasee yoo dhaqqabin akkana isin jaa hordoftoota kiyya akka hubatan abdiin qaba. Viidiyoo itti aanutti walitti deebina inshaallah yoo rabbi jedhee. Hundi keessanuu bakkuma jirtanitti fayyaa naa ta'a isin jaaladha isin kabaja guyyaa gaarii keessanaa oola viidiyoo itti aanu eeggadha meeshaa kana gizee barbaadan lakkoofsa kiyyaa akka yaadachiisaatitti isin hima duwwaa 9 duwwaa 121 duwwaa 673 karaa WhatsApp tiin heloo jedha guyyaa gaarii keessanaa oola baay'ee.